Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu warroonni hordoftoota abdiitu bitaatan hundi keessanuu bakka nagaa amnaaf jiraattan isiniin jedha. Warroonni mana kanaa maatii hin taane maatii akka taatan isiniin jecha, warroonni mana kanaaf maatii taatan laayik sheer gochuudhaan viidiyoon kun namoota biroo bira akka dhaqqabu taasisaa isiniin jedha. Viidiyoon har'a qabadhee dhufe baay'ee tokko isin fayyada, hedduu keessan baay'ee fayyada jedhee yaada. Kanaafuu mana kanaaf warri maatii hin taane YouTube keessan irra galuudhaan bakka sarchii irratti abdiituu jettanii barreessitanii jechuudha. Abdiituu erga jettanii barreessitanii abdiituu jettanii erga barreessitanii kunoo profailiin kiyya isa kanaa jechuudha. Profailiin kiyya isa kana waan ta'eef isa kana irratti subscribe gochuudhaan mallattoo bilbilaa isii jalqabaa tana gurraachisuudhaan ol isii jettu naan irra keettu jechuudha. Maaliifuu viidiyoon gadhiisu hunduu isin bira dhaqqaba jechuudha daddafee. Kanaafuu mallattoo bilbilaa sana irra keettu jechuudha. Inni lammaffaan akkaawuntii kiyya kana irratti abdiituu jedhu kana irratti cuqaasuudhaan keessa erga galtaniin booda gara dakaa gadi bu'uudhaan dambalii jaalalaa isa jedhu kana akkaawuntii keessa lammaffaa waan ta'eef isa kanas subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Subscribe erga gootanii isa kanas mallattoo bilbilaa san gurraachessaa ol ka jedhu irra kaa'aa jechuudha. Kanaafi barnoota keenya kardhaatti seenuudhaaf barnoonni keenya kanarraa Play-Store keenya keessa gallaa jechuudha. Dura Play-Store keenya keessa erga galleen booda akka gubbaa irratti argitan kanatti black screen jettanii barreessitu. Black screen jettanii barreessitu jechuudha. Black screen jettanii erga barreessitaniin booda search gootu. Erga search gootanii booda an dura buufadheera waan ta'eef open jedha. Keessan download waan jedhu isin download gootu ana open jedhee seenaa jechuudha. Faayidaan application kanaa viidiyoo garaagaraa tabsiisuudhaan yookaan viidiyoo garaagaraa walitti hiitanii garii garaagaraa keessatti hiitanii viidiyoo garaagaraa walitti hiitanii tabsiisuudhaaf iskiriin keessa irratti osoo hin mul'anne gurraachatee akka kunoo fakkeenyaaf amma argaa jirtan sana gurraachatee viidiyoon keessa jala dhokatee garuu sirbi keessan yookaan viidiyoon keessa ni taphata garuu gubbaan isaa akka amma jiru kanatti qulfiidhaan qullufamee gurraachatee akkasiin isin agarsiisa jechuudha. Baay'ee keessan isin fayyadaa jechuudha. Warroonni mana namaa keessatti hiitanii hojjettan fa'aa irra caalaan baay'ee isin fayyadaa jechuudha. Kanaaf sa'aatii gubbaa irratti agarsiisuu barbaadan kanneen keessa akka barbaadan filattu jechuudha. Isa kanneen filattu jechuudha. Isa mallattoo diimaan jiru kanneen bifa haaraan mallaqaan buusaa isin jedha waan ta'eef isa osoo hin taane ka bakka nama isinitti agarsiisu kana qofa irra cuqaaftu jechuudha. Ka jala qaba lakkoofsa irra jiru kana tokko haga sadii irra deebisuu qabu rakkoo hin qabu. Always on display ka jedhu irra okay jettanii gadi buutanii start gootu jechuudha. Start gootanii hojjettan akkana isinii dhufa. Duubatti deebitu jechuudha. Walakkaa tuttuqanii duubatti deebisee keessaa baatu jechuudha. Duubatti deebitanii jirtu. Duubatti deebitanii fakkeenyaaf viidiyoo kana irratti okay jettu. Viidiyoon kun fakkeenyaaf ni taphata. Viidiyoon kun taphataa jira jechuudha. Kun mallattoon sun gubbaarra isinii baate kun ol sissee jira waan ta'eef gurraattiidha. Bakka xiyyaa isin agarsiisu sani. Isiisarra okay jettu kun iskiriiniin keessan gurraachatee jira jechuudha. Garuu viidiyoon keessan taphachaa jira. Viidiyoon keessan garuu jala irratti taphachaa jira. Iskiriiniin bilbilaa gurraachatee jira jechuudha. Kun sa'aatii kanatti. Viidiyoon keessan garuu taphachaa jira sa'a kana jechuudha. Kanaaf bifa kanaan haala salphaa ta'een akkanatti viidiyoo feene garee feene keessa teenne viidiyoo feene tabsiisuu dandeenya jechuudha.